yoo gurra qabaatte yoo jannaar ku jiraatte viidiyoo tanarra Kadir guyyaa lamanatti hin fudhattu bakka ati jirtu si baasee ammallee dachii tana jala dabarsee gartee yoom dheengadda dhiini sirra yaa'e miti qaama kee kana guutuu dhiiga si jijjiiruun guyyaa lamanatti hin fudhattu. Qawl baatee nasruu firraa hin dhoorkaa maal jechaa ooltu. Ammoo jecha tokkicha ati jette kanaafu waan inni hin godhu laali. Nasruu yoon ijaan arge waan hin godhu naaf beekaa jecha tokkichaa kanaaf rabbi si haa baasu. Yoo ati gartee akka saree leenca garteetti eegee qofa kaatteen deemu an Nasruu miti Kadir. Jaartiin tee nama haqaati si cubbuu malee. Ati cubbuudha cubbuu beektaa cubbuu deemtu ati mataan kee. Isintu lakkoofsa jijjiirrataa oola malee Nasruun bilbilaa isin jijjiiranne kanuma duraan ati beektu. Bilbilii Nasruu bakka kanaa kootuu jiina yaammadhu dhiira taanaan siif hin dhufa. Yoom duraan tumamteemi yoom duraan Nasruun harkasirra kaayee miti. Yoon ciccittuu afaan funyaaniin siin dachaafne Nasruu miti an. Dhaadachaan olin hordoftoonni keenya warri gartee maatii Aishaa Oroo taatan viidiyoo tana laayik tuquudhaan kennaa fi akkasumatti Kadir biraan naa gahaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Aishaa Oroo iddoo jirtan maratti nageenya rabbi isin biraa jiraatu obboleeyyan kiyya akkam jirtan. Anillee qilleensa kanarraa hedduu babbadeetiin jira. Numaan jira hujumattiin jira. Waan inni itti jiru immoo haga tokko gara YouTube chaanaalii Gola Aartii Oromootiin arguu ni dandeessanii. Akkasumatti alillee nama fayyee jira. Garasitti gara YouTube channel Gola Aartii Oromootiin waan inni jiru inshallah taala viidiyoo tanatti aanturratti isiniif maxxansa waan hojii gartee qilleensarraa illee na dhabamsiisaa jirtu. Amma immoo wanni as YouTube Aashaa kana gubbatti ol beef kaameraa fayyadee namni tokko osoo nama dhiisee irra gaariidha. Deebi'ee immoo soba osoo dhugaan isa keessaan dhufin osoo dhugaan arkin nama sobuuf yaaduun dogoggora. Booda abbuma garagaltee jechuu barbaadeeti waan kun maaliif kennaanis ol bee dubbachuu jira. Wanni inni ol bee dubbachaa jirullee Nasruu dhiifama akkanaa jechuu jira. Isinummaan waan jettan jaamee warri viidiyoo tana daawwachaa jirtan dhiifamni kun akkanumatti gartee dhiifama namni jechuu ni danda'a. Namni ilmoo namaatiin taphatee ilmoo namaa fuudhee rakkoo meeqa fitee bilaashitti hojii walii balleessee dila isin harkaa turtan san mashkuula akkasii wal godhee amma boo dhiifama akkana jee gartee ol bahee dubbachuun tokko dhugaanii fakkaatti. Nasruun nama sanii miti. Nasruun arraas barus nama sobamuu miti. Wanni gartee ilma namaa kana qabuu danda'a dhugaa qofa. Dhugaadhaatu ilma namaa hidha malee sobaan yookaan cubbuun nama sossobeetiin gartee mala dhawadhee waan akkanaa hojjedhe jechuullee hin taatu. Kanaaf wanni kennaan ol bahee dhiifamaan dachii balleessu hin jirtu jechuu barbaadeeti. Dhiifamni kalmatti miti kan godhamullee neera qaba. Wanni miti tartiiba qabdi. Inni itti aanu wanni inni jechuu barbaade. Kadir Nasruu yoo ka waliin dhufnu taate waan hin gudnaaf beekaa naaturraa hafalataa akkasii piippiip jechuu jira. Kadir laal bakka biraan jiru Nasruun fagoos hin jiru. Fagoo jechuun bakka ati hin beekne hin jiru jechuu barbaadeeti. Mana kana gaafa dura manguddummaa ittee dhufte osoo nan si qabee mana kana sin fidin dura as dhufu turte. Akkanumaami achumaan jiran mallee yookaan Nasruun isin sodaateeti mana jijjiirratee yookaan dhabamee qilleensarra jiraachuu dhabe sitti hin fakkaatin. Sa'aatii 24 yoo dhuftu taate mana kiyyataayitiin qophaa'ee taa'u jira. Waan feetan fidaa hoota. Wuma feetan. Walau siif kannaan illee deebitee immoo dhiirummaa sitti hin fakkaatin. Jaartii teetirratti gartee naahiliin Nasruu na fakkaatti. Maaroo na fakkaatti. Anammoo yoo Nasruu harka hin dhiisu. Piippiip naahilii biraa deeme biratti hin deebi'u dantumateetiif bultii tee facaafte. Bultii ta'e namni siin bulchuu bultii abbaa bulfata. Naahiliin dhugaa jirtuu dubbattee an osoo isiidhaaf ol ba'ee yookaan dubbachuu yookaan akkasii osoo hin ta'in isintu jaarsaa jaartiidhaa isintu ilmoo walirraa qaba isintu bultii waliin qaba waan nagalchullee hin qabu. Waan kanarraa ol ba'ee haasa'ullee hin qabu ammoo achi keessatti maqaa Nasruu yaamaan oliin. Maaliif hin tana jee yoo dhiira taate an qabeetiin gaafsan sifi deemi sababaan itti si qabeef ana qofa osoo hin ta'in hundi namaa warri viidiyoo tana daawwatu ni beeka jechuudha. Maaliif akka qabamte? Akkasumatti kennaalleen
waan ati qabamteef numa beeka. Namni biraatis numa beeka. Naayiliin jaartiin teessanuu waan ati qabamteef beeyteeti si galtee osoo ati hin qabamin durallee dubbachuu turtee jechuudha. Gurbaa kana jalaa dhaabbadhu. Gurbaan kun akkanaa jechuudha. Asii galu itti deebi'ee immoo viidiyoo amma martee haasawaa jirtu kanarratti naayiliilleen dhugaa jirtu si dubbachaa jirti. Naayiliin karaarraa amma dhugaa jirtu. Ilmoo namaa maaliif fuutanii duraan? Ilmoo namaa maan deebisinaa siin jette. Deebiftanii alii fuutanii eegaa alii fuutanii an alii dhufee isin harkaa baase hoo dhaadannaan isii fi kennaanuu gargar baatanii ati dhiib jettutun maal ta'uu feete? Mee dhiirummaa biraa siifiin quudhaa'u ta biraatti dhiisii akkumaan an qabeessi fide sanitti hoqqabii Nasruu waan takka gartee qeensa irraa cabsuu danda'ime qeensa. Miidiyaa gubbatti ol baatee immoo kaameraa kaayyattee fi jechaan olin. Akkanami lakkoofsa kiyya immoo durattuu ni beekta. Har'aa miti. Duraanuu lakkoofsa kiyya ni beekta lakkoofsa bilbilaa. Isintu lakkoofsa jijjiirrataa oola malee Nasruun bilbilaa isin jijjiiranne kanuma duraan ati beektu. Bilbilli Nasruu bakka akkanaa kootuu jiina yaammadhu dhiira taanaan siif hin dhufa. Yoom duraan tumamteemi yoom duraan Nasruun harkasirra kaayee miti. Yoon ciccittuu afaanii funyaaniin siin dachaafne Nasruu miti an. Dhaadachaan olin. Dhaadachaan olin katiir. Tanaaf akka wannaatti ol baateen mallee jaartii teetillee si karaan sirriin jirre siitu aliin warkaa baasee piip. Kana jechaan olin isii waan jira nama kana gartee Nasruu san hin qabanne yookaan mucaa kana maaliif gartee miidhaa ooltanii miskiina rabbii gallakkisaadha wanni isin jette akkanumaami. Mana sana immoo ha dhufe ana san akkaataan itti mana san dhufee alii isin harkaa baase si galtee anaaf beeka malee isin beekuu hin dandeessan. Tanaaf jettee bultii teen facaasin. Taniin siidhaamu. Jaartiin tee nama haqaati si cubbuu malee. Ati cubbuudha. Cubbuu beektaa cubbuu deemtu ati mataan kee. Namni dheengadda manguddummaa dubbatee har'aas garagalee haadha mana isaa dhugaa isiin dubbatteef gartee isii ajjeesuuf, isii tumuuf, isii miidhuuf, ziizzu dhiirummaa isii irratti akkas godhattu san kootu Nasruu irratti as bahi. Nasruun akka jeedallootti eegee qofa si kaachisee si ofaasi. Kootu bakkuma dursanii jira. Si galee nuti immoo deemnee isin barbaannee yookaan isin miinee isin miinaadhaaf. Deemnee isin barbaadan jirru isin miidhuudhaaf anaa fi aliilleen akkasumas ijoollota biraallee yoo ta'e. Ammoo gaafa ol baatanii Nasruun akkas jettanii naannoon an jiru kana gaafa isin babaatan haaraan an keessa jiru tana gaafa dhuftan qiyaamaa isin buutu qofa laal. Mana immoo kanuma dursanii jira dhiira taanaan qala'u yookaan bilbila aloo Nasruu bakka akkanaatiin jira dhiira taanaan kootu dirree bahi. Si galtee? Yoo ati gartee akka saree leenca garteetti eegee qofa kaatteen deemu an Nasruu miti qadiir. Gaafa dheengadda qabamte san harkasirra qaqqabeetiin mee afuboo jee si galtee ilmoon tiyya sanillee achi jirti maal jee harkasirra qaqqabee si dhiise. Dhiiga hanga dheengadda sirraa bu'e sanii miidiyaa duratti ol baate dhiiga kiyya maaree goote. Anaa Nasruun akkas na godhe ati isaanii hojii dhaabbatte ati Nasruun fakkaata piip. Aboo Oromummaa qabdanii ta'e isin dura. Oromummaan ta'e isin tanuma akkanaa tanaa kennaa fi Kadiiris. Nasruu kana asuma gartan malee inni isin beeytani. Wallaahi gaafa milyoon xiyya badde sanis yoo taate daadarkaa gartee xiqqisho annaa haala mijjeeffatin anaa waan akkanaa dhufaa anaa waan akkanaa dhufa jee hin yaadini haga sanuu Nasruu waa xiqqisho shoora keessan malee hanqa xurii qeensa jalaa akkana bakkaan dhaabbadhu duraan adda addaa isuu dandeessan. Wallaahi daaraan isin godhan daaraa saree cufa. Kana boodaan kalaama Nasruu maarree jinni jee qilleensa kanarra deddeemu garraan achittiin sii dhufa Kadiir mana keessanittiin sii dhufee ciisifu bakka feete jiraattus magaalaa tana keessa guyyaa lama natti fudhattu. Yoo gurra qabaatte yoo jaannaar ku jiraatte viidiyoo tanarra Kadiir
guyyaa lama natti fudhattu bakka ati jirtu si baasee ammallee dachii tana jala dabarsee gartee yoom dheengadda dhiini sirra yaa'e miti qaama kee kana guutuu dhiiga si jijjiiruun guyyaa lama natti fudhattu. Ol baatee nasruu firraa hin dhoorkaa maal jechaa ooltu. Kanaafuu hedduullee haasawuun barbaadu dhiirti takkaa nasruun takkaa kana duraas eeguu viidiyoo kaayyate gartee maarre jinni jee dhaadannaa nama dhaadate takka hin qabu. Waan inni nama godhuu as dubbee hin dubbadhu. Ammoo jecha tokkichaati jette kanaafuu waan inni ansa godhu laali. Nasruu yoon ijaan arge waan inni godhu naaf beekaa jecha tokkichaa kanaaf rabbi si haa baasu. Jecha tokkichaa kanaaf. Hordoftoota keenya wanni isin jechuu barbaadu gamaa YouTube channel Gola Aartii Oromootiin hojiin irra jiruu fi waan gartee mashquulatee fi qilleensa kanarraa hedduu xiqqoo dadhabameef achirratti hojiin itti jiru arguu ni dandeessanii. Ammallee akkuma isin argaa jirtan dhaadannaa isaan ol ba'anii dhaadachaa jiran akkuma jirtanii awwaa dubbachaatillee hin jiru. Eegaa gartee alii bakka sanii dhaqee fuudhee isa baasee booda baafatanii guyyaa tokko moo lama booda gartee kennaan sanis bakka biraa kunoo magaalaa tanarraa magaalaa tanatti aantuta biraatu dhaqeeti qubaan qabaan bakka inni jirus eessa akka inni jirus naannoo inni jiraachuuf jirus qubaan qabaa jechuudha. Achi dhaqee viidiyoo maree nasruu akka nu godhe rabbi nu baase mii obboleessummaa kiyya gartee rabbi haa baasu maal jee eega gaafsanii viidiyoollee hedduu isin hin marree waa'ee isaaniirraa illee haasee isin hin marree waa'ee dhimma alii dhukkubu jiraachuutii fi isa gartee mana hakimaa geessuu fi aalamitti gartee kan warraan viidiyoo takka ta'uu lama ta'uu mare malee viidiyoollee isin maraan jiru jechuudha. Maaliif ol ba'ee dhaadachuunis wanni naa gootu hin jirtu. Ol ba'eetis hin dhaadadhu. Nin godha innaan nin godhaasi waan san. Akkanaan si godha innaanis akkuma saniin si godha. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa namni tokko roorroo dila san namarra geggeessee arra hogguu as garagalee qilleensa irratti ol ba'ee jaartii isaa akka waan jaartiin isaa icitii nasruu kannitee mana sanitti nasruun itti dhaqeetti dhiibduuf hin jirtu. Ani gaafaan alii fuudhe duraanii lafa tolfadhe. Gaafa silaa isaan gartee ilmoo tiyya fuudhan sanii lafa tolfadhe olii gad bakka isaan jiran jala deemuu ture. Saniifuu ammallee bakka isaan jiran taanaan bakka kennaan jiru taanaan niin baasa yoon jee halkan idanaa kanatti bakka isaan jiranii baasa. Halkan idanaatti. Garuu immoo nagaya rabshaan barbaaddadhu obsii nagaya dubbiin godhumee obsii jeetiin obsee taa'u jira. Kana booda immoo hin obsu. Jecha tokko isaan jennaanis isaan dhufanis waan hin godhunaaf beekaa jechuu barbaadee ta'u hordoftoota kiyya. Jalqaba irratti dhaamsinii reefu dabarsaa ture Khadiirii fi akkasumatti kennaadhaa. Kennaa immoo Khadiirii fi kennaadhaa isinilleen hordoftoonni keenya warri gartee maatii Aishaa waroo taatan viidiyoo tana laayik tuquudhaan kennaa fi akkasumatti Khadiir biraan naa gahaadha. Kennaa haasawni inni haasawaa jiru haasawaa sii miti wanta hatii sii miti gaafa gartee akka namaatti yaaduu jalqabee annama jee namatti beeke gaafa san kara fakkaatuun akka aadaa Oromootti yoo na wajji haasa'uu dandeenye na wajji haasa'ee namni nu jidduu taa'ee dhiifama san na gaafachuu ni danda'a. Sanii achi qilleensa irratti ol ba'ee immoo dhiifama yaa nasruu keenya dhiifamaan na biratti isin dalaytu isin biratti illee akkan dalayne niin beeka hordoftoota kiyya. Akkasumatti gaa aliilleen fayyee jira. Wayyaa'ee jira jajjabaatee dhukkubbii qaamaa bakka gartee silaa qoqqoobamte duuta kanaa fi kana waan hin ta'in kanatti akka shulluquba malee aliilleen fayyee jira. Walumaa galatti hojii naa fi aliin itti jirru haruma gabaabaa yuutuubii Gola Aartii Oromoo jalaa argachuu ni dandeessan. Wayyaa'ee jira fayyee jira. Harki isaallee amma dilasillee sossoobu baatu jajjabaatee fi jira. Kanaaf gaa inshaallahu ta'ala viidiyoo tanatti aantu walitti deebina. Warri biyya keessa jirtanis ka biyya alaa jirtanis ka biyya fagoo irraa gaa gara foddaa miidiyaatiin nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isin galateeffadhaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii halkan gaarii ka guyyaatis guyyaa gaarii nagayaan naa tura.